Guyyaa har'aa kana egaa akka fedhaaf jaalala waaqayyootti gaafiiwwan karaa koomentii gaafattaniif deebii kan laannu ta'a. Gaafiiwwan guyyaa har'aa kana nuti waliin laallu muraasni isaanii inni jalqabaa dubartiin tokko osoo hin heerumin yoo durbummaa ishee gatte nama waliin turte waliin yoo walloltee addaan baate deebitee immoo nama biraa waliitiin karaa mana amantaa gaa'ela ishii gaggeeffachuu dandeessi gaafii jedhu jalqaba irratti kan laalludha jechuudha. Gaafii lammaffaa irratti nuti waliin laallu Yihuudoota jechuun maal isaanii nama moo eessaa dhufanii bara gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos uumama moo isa dura jiru gaafii jedhus waliitiin kan laallu ta'a jechuudha. Sadaffaa irratti guyyaa har'aa kana kan waliin laallu sigdanni gosa sadiitu jira. Isaan kunoo maalidha isaan jedhan garaagarummaan isaanii hoo maalidha kan jedhan immoo waa'ee sigdatii kana seegaatii guyyaa har'aa akka fedhaaf jaalala waaqayyootti kan waliitiin laallu ta'a jechuudha. Gaafiin inni itti aanu suuraa qulqullootaa fannoo irratti hojjetame morma keenyatti kaawwachuun ni danda'ama gaafii jedhus waliin laalla. Gaafiin waliin laallu waldaa jechuun maal jechuudha yookiin immoo waldaan maalii gaafii jedhuu fi xumura irratti kan waliin laallu. Yeroo qiddaasee maalidhaa fi luba harka isaa dhunganna gaafiiwwan jedhan guyyaa har'aa kan waliin laallu waliin barannu ta'a waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana taataniin hordoftan gamanumaatiin isin affeerraa. Chaayinaaliin kun kan keessanii sabni hundumtuu wangeela kana irratti baratu kan gaafii isiniif hin galle irratti gaafattan waan ta'eef obboloota keessaniif sheer gochuudhaan warreen haaraa immoo gara chaayinaalii kanaatti dhuftan sabiskiraayib gochuudhaaniin barnoota asirratti laatamu hordofaa. Gaafii isiniif hin galle immoo waan isin dhibe gaafadhaa isiniin jecha kallattumaan gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti waliin darbe. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo hordoftoota gola faarfannaa hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkamii yeroo kana geessanii. Ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya yeroo kanaan kan nu ga'e maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keenya faana ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Egaa gaafii tokkoffaan dubartiin tokko osoo hin heerumin dura durbummaa ishee gattee nama waliin turte waliin immoo walloltee addaan erga baatee deebitee karaa mana qulqullummaa waaqayyoo nama biraa wajjiniin gaa'ela ishee gaggeeffachuu dandeessi gaafii jedhudha jechuudha. Egaa dubartiin kun jalqaba gaa'ela ishee dura nitsinnaa ishee, dingilinnaa ishee, durbummaa ishee meeda irratti yookiin dachee irratti nama jireenya isheedhaaf hin taane boru nama bultii ishee faana ijaarratee jireenya wajjin gaggeessuu hin dandeenye wajjiniin yeroo ishee karaa irratti dabarsiteetti jechuudha. Akka gaafii obboleettiin keenya kaastee kan irratti jechuudha. Egaa gaa'elaatiin dursa namni tokko nama waliin gaafa jiraatu dhiira wajjin dubarri tokkos dhiirri tokkos immoo dubara wajjin gaafa jiraatan egaa dachee irratti yookiis immoo callisaatiin jechuudha. Yeroo isaanii in ta'aa fi in ta'u osoo hin beekin yeroo jaalalaatiin kan dachee irratti turamu. Isaan booddee immoo gara gaa'elaatti yommuu galuudhaaf yaalii taasisan yookiin gaggeessanitti immoo isa yookiin isheen wal dhiisanii wal loluudhaan walitti bu'uudhaan walitti muufachuudhaan sababa guddaadhaaf waan guddaadhaaf wal barbaadanii waan xiqqoo irratti walitti bu'anii yommuu isaan addaan bahan yommuu isaan walirraatii fagaatan ni argina jechuudha. Jireenya akkanaa keessa kan jiran namoota baay'eedha jechuudha. Kaleessas jireenya akkanaa kan dabarsan jalqaba garuu gaa'elaaf wal barbaadanii jireenya isaanii osoo maatii isaanii hin beeksisiin dhoksaatti wajjin kan jiraachaa turan baay'een isaanii jireenya akkanaaf kan saaxilaman booddee garuu isaaniif milkaa'uu didee nama jalqaba wajjin jireenya jaalalaa wajjin jalqaban sana nama jalqabaa sana wajjin wal dhabanii ganaa namoota adda biroo faana immoo amala duraa sana ta'e ammas immoo deebi'ee nama adda biraatiinis walitti dhufanii isaanis kan addaan bahan jireenyi gaa'elaa isaanii kan karaa irratti hafes baay'een isaanii jiru dhiiras ta'e dubara jechuudha. Gama biraatiin immoo gaa'ela dursas jireenya akkanaa keessa seenanii
dhoksaadhaan wal jaallachuudhaan wal jaalanna jechuudhaan jaalala dhoksaa jaalala karaarraa maatiin isaanii kan hin beekne hiriyoonni isaanii kan isaaniif firri isaanii kan isaaniif hin beekne dhoksaatti wajjiniin kan jiraachaa turanii fi yeroodhaan boodamuu dhalallee argatanii fireen gidduu isaaniitti karaarratti yemmuu uumamu baay'een isaanii maal jedheetinan dubartoonni baay'een maal jedheetinan mucaan da'e kana maatiin kiyyaa arga jedhanii karaarratti kan gatan ulfa addaan kutuudhaaf yaalii kan taasisan kan addaan kutan ulfa kan baasan lubbuu namaa kan baasan cubbuu keessa kan galan jireenyi isaanii jeeqamee karaa adda addaatiin jireenya gaddaa keessa kan of galchan sammuun isaanii kan tuqame baay'ee isaaniitu jiru jechuudha addunyaa keessa gabbuutan ilaaltanii kana hundaaf iyyuu kan ka'umsa ta'e gaa'ela dursa jireenya jaalalaati jechuudhaan dhoksaadhaan karaarratti jireenya dubartii fi dhiirri wajjin dabarsan irraa kan ka'e obboloonni keenya baay'een isaanii miidhamaniiru jechuudha. Ammas waan akkasii sun hin hafne jechuudha. Ittuma fufee jira. Biyya keessarraa darbee gara biyya alaatti baheera jechuudha. Jireenya akkanaa kun gaa'ela dursa walitti dhufuudhaan dubartiin tokko osoo hin heerumin, osoo gaa'ela hin taasifatin, osoo gaa'ela hin raawwatin nicinnaashii eeggachuu dadhabuudhaan, obsa dadhabuudhaan, dhiirris akkasuma obsa dadhabuudhaan jireenya gaa'ela isaaniitiin dursa walitti dhufuudhaan dogoggoroota baay'ee keessa erga wal galchaniin booddee karaarratti kan wal gatan namoonni baay'een isaanii karaa kanaan saayikolojiidhaan jireenya eenyummaa isaaniitiin qabeenyaan ikonomii waan baay'eedhaan sammuudhaan kan miidhaman jiru jechuudha. Isiniif haaraa miti waan akkanaa jechuudha. Kana kan fide garuu gaa'ela dursa waan uumamu kanadha kana hundaaf jechuudha. Dhiibbaa guddaa kan taasise jechuudha. Egaa amma biyya keenyarra darbee gara biyya alaatti illee bahee jira jechuudha. Shamarri tokko hojiidhaaf jecha gara biyya ambaatti gaafa ishiin baatu gara sanatti gaafa deemtu ammas achi teessee jechuudha dhiira hin beekne eenyummaan isaa hin beekne maal akka fakkaatu kan hin beekne maatiin isaa maal akka ta'e kan hin beekne hojii akkamii akka qabu amala akkamii akka qabu osoo hin beekin karaa sooshaal miidiyaatiin karaa FB'dhaan telegiraamidhaan karaa adda addaatiin suura isaa qofa wal arguudhaan wal amanuudhaan karaa adda addaatiin ammas walitti dhufeenya uumanii qaaman osoo hin argin suura isaa ta'e kan nama biraa ta'e osoo eenyummaa isaa hin beekin waan tokko irratti osoo hin bu'uureffamin qabeenya isaanii dabarsanii itti kennuudhaan ikonomiidhaan kan miidhaman kan ganaman isaan booddee mucaan silkii cufate jedhanii sammuun isaanii kan of jeeqan achi ta'anillee maatii dirasii beeksisuudhaaf yaalii kan taasisan maatiin immoo waan kana ennaa beekuudhaaf yaadettillee osoo hin milkaa'in kan hafan baay'een isaanii jireenya akkanaa keessa kan jiran jiru jechuudha. Kan jirtanis jiraachuu dandeessu kanaaf ragaa bahuu dandeessu jechuudha. Kana hundaa fi dhiibbaa kana hunda kan fide maalidha? Kana hundaaf kan namoota hedduu saaxile, shamarran hedduu, dhiirota hedduu kan saaxile, gaa'elli isaanii akka hin milkoofneef karaa qajeelinaatiin akka hin geggeeffanneef kan taasisu maalinni gaa'ela dursa walitti dhufeenya uumamu kanadha jechuudha. Kanaafidha manni amantaa keenya gaa'ela dursa namoonni walitti dhufanii fedha foon isaanii raawwatan sagaagalummaadha jettee kan ishin barsiistuuf kanaafidha. Namoonni akkasii sagaagalaniiru. Gaa'ela dursa walitti dhufeenyi uumamu fedhii foonii raawwatamu maalidha jetteeti barsiisti manni amantaa keenya isaan sagaagalaniiru jetteeti kan ishin barsiistu jechuudha. Sirrumas immoo akkuma manni amantaa keenya barsiistu gaa'ela dursa wanta akkasii nuti raawwannu namoonni waan akkasii raawwatan sagaagalummaa jedhama jechuudha. Sababiin isaa maaliif akkasii gaafi nama ka'e kana dubartiin kun fakkeenyaaf nama tokko walitti dhufteetti nama isa wajjiniin jireenya jalqabdeetti nicinnaashii dingilinnaashii durbummaashii sana gatteetti kanaan booddee immoo namichaan addaan baatee nama biraatti dhuftii kun sagaagalummaa jedhama jechuudha. Sababiin isaa dubaras ta'e dhiiras ta'e kan laatamee fi gaa'ela keessatti addaameef hewaaniif immoo addaam nama tokko qofa eeyyame waan ta'eef waaqayyo nama tokko dhala waanti bahamee raawwatamu kun egaa sagaagalummaa jedhama jechuudha. Kanaafuu dubartiin kun amma sagaagalteetti inni sagaagaleera jechuudha. Jireenya akkanaa keessa kan jirru hundi keenyayyuu jireenya akkasii kan dabarse namni kamiyyuu kan keessa jirus ammas jireenya akkasii keessatti namni akkanaa maal ta'eera jedhama sagaagaleera jedhama jechuudha akka gorsa mana amantaa keenyatti jechuudha. Isarra darbee dhiibbaa saayikoolojii, dhiibbaa sammuu, dhiibbaa diinagdee, dhiibbaa hawaasummaallee ni fida jechuudha waan akkanaa hawaasa keessatti illee kan balaaleffatamedha. Amma garuu namoota wajjin hawaasa keessattis namoonni hundumtuu hojii akka kanaatiin bartee ta'e waan muudameef yeroo ammaa kana eegaatii duratti
safuudha jedhamee kan sodaatamaa jiru dubarri tokko gaa'ela ishii dursa dhiira biraatti dhufuu akka hin dandeenye maatii ishiidhaan eeggamti safuu jedhama isaan dursa yoo gaa'ela ishiitiin dursa alatti argamte xinnaa ishiin eegganne safuu jedhamee hawaasa keessatti illee maqaa badaa godhatte jechuudha dubartiin sun sodaa kanarraa kan ka'e hawaasa keessatti kaleessa waan akkanaan turre har'a garuu rakkoo hin qabu jedhamuudhaan gara sanitti seenameetu jira isa caalayyuu immoo keessumattuu jechuudha yeroo ammaa kana yoo ilaaltan kaleessa dubartiin tokko dhiiraan yoo walitti dhufte gaa'ela ishii dura in ulfoofti hin deessi isaan booddee immoo maatii ishiidhaan jibbamti waan ta'eef namni ishiitti dhufe sunillee jibbee gata waan ta'e karaa kanaan balaaleffatamaa ture jechuudha amma garuu saayikooloojii faana deemuudhaan teekinooloojii faana deemuudhaan namoonni maa'inni gaa'ela dursas rakkoo hin qabnu yoo walitti dhufne akka firiin gidduu keenyatti hin uumamne hin taasisne jechuudhaan ulfa addaan kutuudhaan mucaan yoo uumames daa'imni garaa keessatti gadameessa keessatti gaafa uumames ulfa baasuudhaan egaa waaqayyo wajjiniin wal lolaa jiru jechuudha dhalli namaa yeroo ammaa kana. Ulfa baasuu jechuun lubbuu ajjeesuu jechuudha. Ulfa addaan kutuu jechuunis lubbuu baasuu jechuudha. Nama ajjeesuu jedhama jechuudha isaan kun. Kanaafiyyuu nama ajjeesedha namni tokko lubbuu baasedha jechuudha. Jarreen lamaan nutti gaafatamu isas ta'e ishiis ta'e jechuudha. Kanaaf waan akkanaa akka hin barbaachisne kan barsiisuuf manni amantaa keenya kanaaf gaa'ela dursa jechuudha. Kanaaf gara gaafii keenyatti deebinee gaafa golamnu dubartiin kun egaa durbummaa ishii gatteetti xinnaa ishii gatteetti jaalala abbaa manaa ishiidhaaf kennuudhaaf qabdu sana karaarratti nama wajjin jireenya jalqabde wajjin fixxeetti jechuudha dubartiin kun. Maaliif dhiirri tokkoof tokkoon yookiin immoo dubartiinis tokkoof tokkoon nama tokko akka hin eeyyamameef namni jalqaba tokko jedhamee walitti dhufamu jaalalaan walitti dhufama. Jaalalaan gaafa walitti dhufamu gidduu isaaniittis jaalalli akkuma jalqabaa sanitti itti fufa. Amma immoo dubartiin kun nama wajjin jiraattee nama biraa wajjin jiraattee dhuftee nama sana dhiistee immoo nama saaratti gaafa dhuftu amala biraa fudhattee dhufti jechuudha. Dhiiras yoo ta'e amala biraa fudhatee gara ishii dhaqaa jechuudha. Kanaaf jarreen jireenya isaanii gidduutti illee garaagarummaan hin uumama. Jaalalli illee gidduu isaanii hin jiru jechuudha. Iwwaqa isaanii jechuudha. Kaleessa iddoon taanetti jireenya kee gattee dingilinnaa kee nixinnaa kee kabaja kee gattee jedhee kabaja isaaf malu sana osoo hin fudhatin isheenis immoo kabaja isaaf kennuu qabdu sana osoo hin laatin innis immoo akkasuma kabaja ishiidhaaf laachuu qabu osoo hin laatin jireenya isaanii keessatti jeeqamaa jiraatu jechuudha. Kanaaf ajandaa keenyatti gaafa deebinu namni akka kanaan karaa irratti jireenya isaa dabarsee nixinnaa isaa osoo hin eeggatin nama sanaan addaan bahee sababa addaatiin addaan bahuu danda'u wal loluudhaan ani isin barbaadu jechuudhaan yeroo walitti dabarfachuudhaan bakka jireenya sagaagalummaa jedhaman kun jechuudha. Waan akkasitiin dabarsanii amma immoo gara gaa'elaatti dhufuudhaaf yaaluu jechuudha. Namni gara gaa'elaatti dhufuudhaaf yaalu kun egaati karaa mana amantaa gaa'ela isaa gaggeeffachuu danda'a namni akkanaa dhiiras yoo ta'e dubartiis yoo ta'e jennee gaafa yaannu namni akkanaa badii guddaa keessa ture waan ta'eef badii isaa kanaaf gaabbii gara lubaatti deemee gaabbii galuun dirqamataa jechuudha. Gaa'elatti osoo hin seenin dursa jechuudha. Maaliif gaa'elli jireenya isaa gara fuulduraa sunis akka isaaf sirratuuf jechuudha. Kanaafuu namni akka kanaa maal gochuu danda'utu irra jiraata nama kana wajjin nama adda biraa kana wajjin gaa'ela gaggeeffachuudhaaf dursee maal gochuu danda'utu irra jiraata gaabbii galuutu irra jiraata. Namni ishee fuudhu sunis immoo gaabbii galuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Isheen gaabbii galtee cubburraa qulqullooftee xinnaa ishee kabaja ishee eeggachuudhaaf gara fuulduraatti gaa'ela ishee eeggachuudhaaf kan itti fuftu yoo ta'e amma immoo namtichi ishee fuudhu sun immoo jireenya kaleessa ishii keessa dabarte sana keessa darbee dhufee gaabbii hin galle yoo ta'e ammas jireenyi isaanii hin booraa jechuudha. Tokkummaan isaanii walii galteen isaanii jaalalli gidduu isaanii jiru maal ta'a adda citaa deema sababiin isaa uffata inni tokko uffata tokko nutsuu kaawwattanii miiccitanii kaawwattanii inni tokko immoo hin qulqulloofne yoo ta'e homaa faayidaa hin qabu jechuudha. Shaamishii gubbaa miiccitanii kaawwattanii boodii jala jiru immoo hin miiccamne xurii qaba yoo ta'e baay'ee rakkisaadha jechuudha. Qaamni keessa sin nyaata jechuudha. Akkuma kana namni tokko gaa'ela keessatti isaan keessaa tokko qulqullaa'ee gaabbii galee inni tokko immoo hin qulqulloofne yoo ta'e faayidaa hin qabu waan ta'eef iyyuu jarreen kun gaabbii galuudhaan lamaan isaanii badii balleessan sanitti qulqullaa'anii jireenya kana gaa'elatti galuu danda'u jechuudha. Tariitii fakkeenya dubartiin kun jireenya nama biraa wajjin dabarsiteetti jireenya nama biraa wajjin dabarsite kana immoo dhiira biraatti gaafa dhuftu dhiirichi immoo nama biraa wajjin hin dabarsine yoo ta'e innis waan jireenya isaa keessatti raawwachaa ture balleessaa raawwatellee akkasuma dubartii sunis illee homaan balleessine yoo ta'e dhiirris akkasuma gaabbii galuun barbaachisaadha walumaa galatti jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu gaabbii galanii waaqayyo irraa dhiifama gaafatanii waan gochaa turan sanitti gaabbanii dhiifama erga gaafataniitiin booddee maal gochuu danda'u gaa'ela isaanii karaa qurbaanatiin gaggeeffachuu ni danda'u jechuudha. Kanaan ala garuu gaabbii hin galle yoo ta'e
hin danda'amu. Tariitii immoo karaa addunyaa namoonni baay'een gaa'ela isaanii hin gaggeeffatu. Kaleessa nama adda biraa faana turanii kabaja isaanii iddoo barbaadan itti gatanii. Ammas immoo sirbaan karaa addunyaas gaa'ela isaanii kan gaggeeffatan jiru. Inni kun kan addunyaati, kan biyya lafaati, kan waaqayyoon keessa hin jirredha jechuudha gaa'elli kun. Haa ta'uutii garuu gaa'ela kana immoo karaa mana amantaatiin hin gaggeeffadha yoo jedhan gaabbii galuun dirqama ta'a jechuudha. Kaleessa yookiin immoo karaa biyya lafaatiin iyyuu gaa'ela isaanii gaggeeffatanii har'a immoo waaqayyoon akka isaaniif eebbisu kan barbaadan yoo ta'e karaa qurbaana fudhatanii gaa'ela isaanii eebbisiifachuu barbaadu yoo ta'e lamaan isaanii ammas gaabbii galanii karaa mana amantaatiin yoo barbaadan irra deebi'anii karaa mana amantaatiin gaa'ela isaanii gaggeeffachuu hin danda'u. Lakki immoo gaa'elli keenya fooniif dhiiga waaqayyootiin hin haaroma yoo jedhan abbaa gaabbii isaanii faana haasa'anii gaabbii galanii qurbaana fudhatanii jireenya isaanii sana eebbisiifachuu hin danda'u jechuudha. Isa kana fakkaata. Gara gaafii lammaffaatti gaafa darbinu Yihuudoota jechuun maal isaanii nama moo eessaa dhufanii bara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos uumama immoo dura jiru gaafii jedhudha jechuudha. Yihuudoota jechuun egaa namootumadha jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf Itoophiyaa, Ameerikaa, Eeshiyaa, Afrikaa jennu kana maqaa biyyaatiin kan waamamanidha jechuudha. Itoophiyaadha nuti amma lammii Itoophiyaatti Itoophiyaawwan jedhamnee waamamna. Isaan kunis immoo Yihuudoota jedhamanii waamamu jechuudha. Biyya Yihuudaa keessa kan jiraatan Yihuudoota jedhamuudhaan kan waamaman jechuudha. Maqaa biyyaatiin kan waamamanidha jechuudha. Garuu Yihuudoota warri jedhaman kun immoo eessaa dhufan kan jedhu waaqayyumatu isaan uume, sanyiidhuma namaati. Akkuma nuti ilmaan Addaamidha jechuudha. Hundeedhuma ilmaan Addaamirraa jalqabanii ግን namni maal ta'e cubbuu hojjechuurraan kan ka'e gosummaadhaan afaanii wal qoqqooduu jalqabe malee uumamni dhala namaa Addaamii fi Hewaanidha. Kanaan ala homtuu hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee egaa sababa garaa garaatiin adeemsa diinni keessa seenuudhaan namoonni waaqayyoon amanuu danda'uun osoo amanuu danda'anii maal godhaniiru waaqayyo irraa addaan baanii kaayyoo diinaa duukaa bu'uudhaan diinni kallattii isaan irraati waaqayyo irraa akka isaan fagaatan gochuudhaan karaa adda addaatiin adeemsa isaanii waaqayyo irraa kan fageessanidha jechuudha. Uumamni isaanii immoo duruma jiru jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin gara biyya lafaatti osoo hin dhufin. Yesuus Kiristoos kaleessaas tureera. Addunyaan kun osoo hin duras jira. Garuu foon uffateeti kan inni gara biyya lafaatti dhufe. Addaam badii balleesseef badii isaa sanarraati isa fayyisuudhaaf jireenya isaaf kennuudhaaf badii Addaam sana isaaf dhiisuudhaaf aarsaa kaffaluudhaaf foon ilma namaa uffatee dhufe. Kanaafuu duruma ture immoo Yesuus Kiristoos duruma turammoo Yesuus Kiristoos erga dhufee dhalatan kan jedhu durumayyuu jiru jechuudha. Isaan jalqabumarra jalqabanii jiru jechuudha. Egaa Yihuudoonni warri jedhaman kun amantii isaanii maali? Adeemsi isaanii maali yoo jenne amantaa isaanii egaa maal jedhaniitu amanu isaanii Yesuus Kiristoos egaa mormiin isaanii inni guddaan kan jalqabe Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti erga dhufee foon uffate. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti gaafa dhufu Yesuus Kiristoos irratti ka'uudha kaayyoon isaanii. Maaliif kaayyoon isaanii inni guddaan egaa seeratu Museen kaa'ee jira. Fakkeenyaaf namni tokko yoo ija nama balleesse akka seera Museetti namni ija nama balleesse jesaatu badaa, namni ilkaan namaa cabse ilkaan isaatu cabaa, namni nama ajjeese hin ajjeefama. Firdiin isaa yeroo sana abbaadhumaaf laatama ture yeroo sanatti jechuudha. Akka seera Museetti. Kanaaf seerri Musee sun maaf daba warra jedhanii seera Museedhaaf qofa morman jechuudha. Hojii gaarii osoo hin qabaatiin seerri maaf daba jedhanii warra mormanidha jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos immoo seera horiitti ture, seera horiitirraa seera Musee dhufe. Seera Musee irratti immoo seera wangeelaa dabalee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina ilmaan namaatiif gara addunyaa kanaatti dhufe. Guutumaa guututti isaan maal mormu? Seera Kiristoosiin sana mormu jechuudha. Seera wangeelaa kan mormanidha. Maal jedhanii mormu yoo jenne fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka seera wangeelatti maal gochaa ture? Nama dhukkubsate fayyisaa ture. Yoom fayyisaa ture? Guyyaa hunda guyyaa sanbataa dabalatee fayyisaa ture jechuudha. Isaan garuu guyyaa sanbataa akkamitti ilaalu? Guyyaa sanbataa akka waa tokko hojjenneetti, hojiin fayyinaas akka raawwatamneetti, hojiin eebbas akka raawwatamneetti ilaalu jechuudha. Guyyaa sanbataa namni kamuu ba'aallee akka hin baanne dhorku jechuudha. Ba'aallee akka hin baanne dhorku jechuudha. Mana amantaa bichaa deemu, achuma taa'uu bichaa, nyaachuu, dhuguu bichaa kanarraan ala hojiin eebbas haa ta'u hojii foonis akka hin hojjetamnedha kan isaan daangessan akka seera Musee irraa fudhatanitti jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhufee gaafa dhukkubsattoota fayyisu guyyaa sanbataatiin dhukkubsataa fayyise jedhanii sanbata shaare yookiin sanbata diige jedhanii irratti ka'aa warra turanidha jechuudha. Yesuus Kiristoos garuu
sanbatatu ilma namaatu sanbata irratti gooftaadha malee sanbanni ilma namaa irratti gooftaa miti. Yookiin immoo sanbatatu mucaa namaatiif uumame malee mucaan namaa sanbataaf hin uumamne. Hojii sanbata irratti hojjetamu qabna. Hojii fayyisuu sanbata guyyaa sanbataa hojjechuu hin dandeenya. Hojii hafuuraa guyyaa sanbataa hojjechuu hin dandeenya. Waaqeffannaa hojii guyyaa sanbataa hojjechuu dandeenya. Warra dhukkubsatan fayyisuu gaafachuu hojii guyyaa sanbataa hojjechuu dandeenya jedhee gaafa inni barsiisu isaan kana fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif guyyaa sanbataatiin dhukkubsataa fayyisaa? Warra naafammaa kaasaa? Warra beela'an guyyaa sanbataatiin maaliif quubsaa? Daandii jireenyatti maaliif deebisa jedhanii warra fayyina ilma namaatiif fayyinni ilma namaa isaan hin gammachiisne warra mormanidha jechuudha. Fakkeenyaaf wangeelama Yohaannis boqonnaa 5 irraa kaastanii gaafa dubbistan Matsaaguu namtichi jedhamu waggaa 38 guutuu siree isaarra ciisee dhukkubsachaa ture jechuudha. Yennaa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Matsaaguutti dhufee fayyuu barbaaddaa yennaan yaa gooftaa fayyuun barbaada garuu naman qabu gaafa jedhuun nama ta'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Matsaaguu waggaa 38 algaan keessi baattee jirti. Amma immoo baadhuu ka'e nagaan gara mana keetti gale jedhee dhukkuba isaa sanarraati isa fayyisee gara manaatti gaafa inni gaggeessu Yuhudoonni immoo gara Matsaaguu dhufanii maal jedhanii eenyu si fayyise jedhanii isa gaafatan jechuudha. Akka Yesuus Kiristoos fayyise immoo erga itti meen booddee akkamitti guyyaa sanbataatiin nama dhukkubsataa fayyisaa? Akkamitti guyyaa sanbataatiin nama dhukkubsataa waggaa 38 guutuu sireerra ciisaa ture akkamittiin fayyisee algaa kee baadhu siree kee baadhu gara manaatti deemi jedhee siree baachisee isa erga jedhanii Yesuus Kiristoos irratti warra ka'aa turanidha jechuudha. Hin barbaachisu guyyaa sanbataatiin fayyuun isa hin barbaachisu. Guyyaa sanbataatiin dhukkuba isaarraa fayyee siree baachuun hin barbaachisu jedhanii warra Yesuus Kiristoos irratti ka'aa turan jechuudha. Seera qofa warra eegan warra amantaa hin qabne jechuudha. Lammaffaa immoo Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irratti gaafa dubbistanii kaayyoon isaanii inni guddaan cubbuu isaanii kan hin beekne cubbuu namaa qofa kan lakkaa'an. Fakkeenyaaf dubartiin takka ijjiteetti jedhanii ijjuu ishii osoo hin argin ragaa sobaatiniin ishee himatanii ragaa sobaatiniin Yesuus Kiristoos fi seera wangeelaa fi seera Musee walitti buusu warra barbaadanidha. Akka seera Museetti namni ijjee dhagaadhaan waggaramee du'a. Akka seera keetti akka seera wangeelatti immoo maal jetta? Dubartiin kun otoo ishiin ejjituu argineerra muka jalatti osoo ishii waan hin taane hojjettu argineerra jedhanii reebaa qabanii dhagaa fudhatanii dubartii kana gara gooftaatti fidan jechuudha. Kana gochuun isaanii maaliifi Yesuus Kiristoos fi seera Musee walitti buusuudhaaf jechuudha. Akka seera Museetti namni dubartiin ejjite tokko namni ejje tokko dhagaadhaan waggaramee rukutamee ajjeefama jechuudha. Kanaafiyyuu kun seera Museeti jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoosin mee murteessi ati murtii kana maal jetta? Museen akkana jedheeraatu maal jetta jedhanii seera Musee fi seera wangeelaa walitti buusu warra barbaadan warra nageenya hin barbaanne warra fayyuu namaa hin barbaanne jechuudha. Warra cubbuu isaanii hin beekne cubbuu namaa qofa lakkaa'an jechuudha. Warra Yihuudotaa jechuun. Kanarraa kan ka'e ammas jiru warra akkasii jechuudha. Yihuudoota warri ta'an ammas jiru. Hundee isaanii jiru jechuudha. Kaleessa qofa miti har'as jiru. Akka eessa jiru isa jedhu immoo ilaala. Kanaafi Yesuus Kiristoos akka seera Museetti dhagaadhaan rukutaa ajjeesaa osoo jedheeni dubartii kanatti murteessee maal jechuudhaaf isaanii Yesuus Kiristoos kan inni dhufe seera Musee diiguudhaaf seera Musee akka seera Museetti dhagaadhaan rukutamtee duuti. Akkasumatti kan murteessu yoo ta'e maal isaan fayyina ilma namaatiif dhufe ba'aa namaa baachuudhaafan dhufe maaliif jedharee? Kanaafiyyuu sobadha jedhanii Yesuus Kiristoos irratti ka'uudhaaf jechuudha. Lammaffaan immoo hin barbaachisu nagaadhaan gaggeessaa haa galtu dhiifama godhee fira yoon jedhe seera Musee diiguu dhufe jedhanii Yesuus Kiristoos fi seera Musee walitti buusu warra deemanidha jechuudha. Kanarraa kan ka'e Yesuus Kiristoos yaada isaanii dursee beeka waan ta'eef namni cubbuu hin qabne dubartii kana dhagaadhaan haa dha'u jedhee erga murteesseen booddee hundumti isaanii cubbuun isaanii adda adda isaanii irratti gaafa barreeffamu cubbuu isaanii ilaalanii shullukkii jechaa hundumti isaanii badanii dubartii takkittii suni gooftaa biratti haftee jechuudha. Kanaafi egaa warreen siimatan eessa jiru jennaan gooftaa hin beeku jetteeni kanaan booddee cubbuutti hin deebiini si gaggeessira cubbuun kee siif haa dhiifamu jedhee Yesuus Kiristoos gaggeesse. Kanuma warra taqaawaman yookiin warra morman fayyina mucaa namaa warra hin jaalannedha jechuudha isaan jechuudha. Kanaaf Yihuudoota jechuun isaanii. Gama biraatiin immoo Yihuudoonni maal jedhanii amanu nuti ijoollee Abrahaam warra ofiin jedhan. Garuu Abrahaam waan inni raawwate sana waan Abrahaam hojjete kan hin hojjennedha jechuudha. Abrahaam abbaa qabna jedhanii Abrahaamin qofa kan boonan. Abrahaam hojii gaarii hojjechaa ture. Abrahaam beela'oota nyaachisaa ture. Warra dhukkubsatan gaafachaa ture. Abrahaam dukkaana karaa irratti ijaarratee warra beelaan nyaachisee seerota wangeelaa jaan warra dheebotan obaasaa ture.
waan hedduu raawwachaa ture. Garuu hojii kana warra hin qabnedha jechuudha. Yihuudoota jechuun garuu abbaan keenya Abrahaamidha. Abbaan keenya nama gaarii kan ta'e Abrahaamidha jedhanii Abrahaamitiin warra boonan jechuudha. Maqaa qofaan kan jiraatan jechuudha. Garuu hojii gaarii kan hin qabne. Seera isaanii keessatti isa kanadha kan raawwatan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 39 irraa kaastan yoo ilaaltan Yihuudoonni immoo abbaan keenya Abrahaam jedhanii deebisaniif jedha. Yesuus garuu deebisee ijoollee Abrahaam utuu taatanii hojii Abrahaam hojjete in hojjettu turtanii jedhee isaanitti dubbachuu eegalee jechuudha. Hojii Abrahaam hojjetu akka Abrahaam dhukkubsataa gaafattu, kan beela'e nyaachistu, kan dheebotee obaastu, kan daaretti uffistu hojii gaarii hojjettu turtanii isin kan Abrahaam miti jedhee isaan mormaa ture jechuudha. Kanarratti ani dhugicha isan Waaqayyo irraa dhagee isinitti meera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin hojjenne isin hojii abbaa keessanii hin hojjettu isaanin jedhe. Isaan immoo nuyi abbaa hin beeknetti irraatii hin dhalanne, nuyi abbaa tokkicha qabna, innis immoo Waaqayyoodha jedhanii deebisaniif. Yesuus immoo deebisee Waaqayyo utuu abbaa keessan ta'e ana hin jaalatti turtanii. Ana Waaqayyo keessaan bahe dhufeen as jira. Isatu ana erge malee ani ofii koo hin dhufne. Maaliif akka ani isinitti dubbadhu hin hubattanii? Dubbii koo dhaga'uu waan hin dandeenyeef hin hubattan isaaniin jedhee isin kan abbaa isa tokko kan seexanaati. Kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanii gochuu hin feetu. Jalqabumaa jalqabee inni sun nama ajjeesaa ture. Dhugaan isa keessa waan hin jirreef inni dhugaa irra hin dhaabbanne. Inni sobaadha. Abbaa sobaatis. Kanaaf yommuu sobu isa garaa isaa keessa jiru dubbata. Ani garuu isa dhugaa waan isinitti dubbadhuuf ana hin amantanii. Isin keessaa cubbamoodha hoo jedheeni deebiseef jechuudha. Isin kan abbaa keessanii kan seexanaati. Hojii Abrahaam abbaan keenya Waaqayyoodha jettu. Erga Waaqayyoon abbaa keenya jettanii, erga Abrahaam abbaan keenya jettanii hojii gaarii hojjettu turtanii. Kanaafiyyuu isin kan abbaa keessanii isa sobaa sanaa kan seexanaati jedhee ifaan ifatti Yihuudoota gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojiin isaanii hojii gaarii akka hin taane seexana duukaa akka bu'an warra abboomeedha jechuudha. Kanaaf isaan maal jedhanii amanu? Yesuus Kiristoos ati Waaqa miti, ati ilma Waaqaa miti. Ilmi Waaqaa ganaa dhalata. Ilmi Waaqaa ganaa dhufa jedhanii warra eegatanidha jechuudha. Yesuus Kiristoos dhufaati isaa lammaffaadhaaf yommuu firdiidhaaf dhufutti isaan garuu amma ganaa lammaffaa dhalata. Yesuus Kiristoos ganaa durboo Maaramii irraa dhalata. Maaramiin immoo ishee kana miti kan biraati jedhanii warra amananidha jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos inni kun nabiyyiidha. Inni kun raajiidha. Raajota keessaas tokkodha. Garuu Yesuus Kiristoosidhaan ofiin jedhee maqaa Yesuus Kiristoos qabatee waan dhufeefiyyuu isa kana ajjeesuun barbaachisaadha. Yesuus Kiristoos kan dhufu isa lammaffaadha, ganaadha jedhanii warra amananidha jechuudha. Warra akkasitti amanan immoo amma eenyudha jettanii yoo ilaaltan maqaa biraa jijjiirratanii warra jiran hundee Yihuudootaa warra ta'an Musliimotadha jechuudha. Musliimonni maal jedhanii amanu? Yesuus Kiristoos Masiihin jedhanii amanu. Masiihin ganaa dhalata jedhanii amanu jechuudha. Masiihin ganaa dhufa. Maaramii irraa ganaa dhalata. Ganaa Misiraachoo Gabreeliitiin dhalata jedhanii warra eegan. Ammas immoo hojii gaarii warra hin qabne, warra beelaan nyaachisuuf fedhii warra hin qabne. Yesuus Kiristoos inni ergamaa Rabbiiti, inni garbicha Rabbiiti malee Waaqa miti jedhanii waaqummaa isaa warra kaadan, waaqummaa isaa warra ganan hundee Yihuudootaa kan ta'an ammas jiru waan ta'eef iyyuu isaan kanarraa of eeggachuun barbaachisaa ta'a. Yihuudoota jechuun isaan kana jechuudha gabaabumatti. Gara gaafii sadaffaatti gaafa darbinu gaafii sadaffaan waa'ee sagadaati jechuudha. Sagdanni gosa sadiitu jiru. Isaanis immoo ahadinoo, astanbarkikoo fi fitsum sigdata kan jedhamu jiru. Egaati barumsa kana Amaariffaan baradheetinan jira. Garuu Amaariffa sirriitti waan hin beekneef iyyuu Oromiffaatiin jijjiirtanii osoo nuuf ibsitanii gaafii jedhu obboleettiin keenya kaasetti jechuudha. Sigdata gaafa jennu yookiin immoo sagada gaafa jennu maalinni isa jedhu sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Akaakuu sigdataa beekuu keenya yookiin dursuu keenya dura sigdata jechuun maal jechuudha kan jedhu sirriitti hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Sigdata jechuun egaa jecha giiziiti jechuudha. Sigdati jechi jedhu jecha giiziiti. Giizirraa kan dhufe yennaa ta'u gara afaan Oromiffaatti gaafa jijjiirru gama afaan Amaariffaatti gaafa jijjiirru waddaqe yookiin immoo kufee gadi bu'e jechuudha jechuudha. Waaqaaf sagadee gadi bu'ee gadi of qabe jechuudha. Sigdati jechuun gaafa afaan keenyatti jijjiirru. Sigdanni kun egaa waan sadii ibsa.
Sigdatiin waan sadi ibsa. Innis immoo Waaqayyoon galateeffachuu, Waaqayyo isa nu uumeef sagaduu, isaaf kufuu keenya agarsiisa inni jalqabaa jechuudha. Sagadee namni tokko gaafa jennu Waaqa isa uumee fi Waaqa uumaa isaadhaaf sagaduu, jilbeeffachuu, isaaf sagaduu, isaaf kufuu, isa waaqeffachuu jechuu agarsiisa. Inni lammaffaan immoo uumamni keenya biyya lafaa yookiin immoo biyyoorraa waan dhufeefi gaafa kufnee saganne biyyoorraa uumamuu keenya nama tuffatamaa ta'uu keenya kan agarsiisudha jechuudha. Gara biyyootti immoo lammaffaa deebinee kan deebinu ta'uu keenya. Sababiin isaayyuu seera uumamaa boqonnaa 3:19 irratti Addaan biyyoorraa dhuftee gara biyyootti deebita jedhee Waaqayyo waan dubbatee tureefiyyuu amma barbaanne biyya lafaa kana osoo buufannee jiraanne, amma barbaanne addunyaa kana guutuu osoo dhaalle, biyyi lafaa kun guutummaan osoo keenya taateeyyuu gara biyyootti deebuu keenya kan agarsiisu. Kanaafiyyuu gara biyyootti foon keenya booddee waan deebuuf isa badu dhiisnee isa hin banne duukaa bu'uu akka qabnu. Biyyootti foon keenya hin deebi'a. Lubbuun keenya immoo boqonnaa bara baraa akka hin argattu, Waaqayyoof saganne eebba bara baraa akka argannu, kennaa guddaa akka argannu, Waaqayyoon keenya wajjin akka tokko taanee jiraannu kan nu barsiisu, gadoof qabummaa kan nu barsiisudha jechuudha sigdanni. Lammaffaan immoo tiitinnaa. Sadaffaan jechuudha. Tiitinnaa jechuun gadoof qabuu keenya Waaqaaf bitamuu kan agarsiisu. Akka Daawit maal jedhe, ani fuula kee fuulduratti raammuudha, ani fuula kee fuulduratti biyyoodha, nama numaa gochuu hin dandeenyedha. Kanaafiyyuu dadhabbina kiyya hin ilaalini, ati na eebbisi, jireenya naa kenni, cubbuu kiyyarraa na qulqulleessanis nan qulqullaa jedhee akka inni kadhachaa ture gadoof qabummaa keenya kan agarsiisudha jechuudha. Waaqayyoon uumaa keenya ta'uusaa, nuti immoo uumama isaa taane, fuula isaa fuulduratti immoo xiqqoo waa'ee kan hin baasne akka taane tiitinnaadhaan jennee waa'ee cubbuu keenyadhaaf Waaqayyo irraa dhiifama kan itti gaafannu ta'uusaati jechuudha kan inni nu agarsiisu jechuudha. Egaa sigdanni immoo bakka lamatti qoodama. Sigdatii waaqummaa yaamlikoo sigdatinaa yeetsaggaa sigdati. Sigdata waaqummaa fi sigdata kennaa jedhameetu jechuudha kan inni bakka lamatti qoodamu. Sigdata waaqummaa jechuun yookiin immoo yaamlikoo sigdat jechuun sigdata waaqummaa jechuun Waaqayyo qofaaf kan sagannu, waan nu uumeef, Waaqa keenya waan ta'eef, jiraachisaa keenya waan ta'eef, uumaa keenya qofa waan ta'eef isaaf qofas kufnee kan sagannu sigdata waaqummaa jedhama jechuudha. Sigdanni waaqummaadhaaf sagadamu kunis immoo qaama keenya guutuudhaan adda keenyaan kufnee qaama keenya guutuudhaan kan Waaqayyoodhaaf sagannu sigdata waaqummaa jedhama. Sigdata kennaa jechuun immoo Waaqayyoon toloota isaadhaaf qulqullootaa fi warra qulqullaa'anii jiraatanii fi kabaja kan isaaniif kenne akka nuti kabajnuuf kan kenname jechuudha. Sigdata kennaa nu uuman osoo hin taane kennaa Waaqayyo isaaniif kenneen kennaan isaanii immoo nu dursa nu caala waan ta'eefiyyuu akkuma namoota yookiin immoo abbootii umuriidhaanis ta'e kennaadhaan nu ol jiran gajjannee akkuma nagaa gaafannu qulqullootaaf, durboo maaramiidhaaf, ergamootaaf, tolootaaf nutis immoo sigdata kennaa kana akka sagannu kan eeyyamamedha jechuudha. Waa'een sigdataa barnoota mataasaa danda'e guddaa of keessaa qaba. Ammaaf garuu waan gaafii mucoo obboleettiin keenya nu gaafatte qofa deebisna waan ta'eef jechuudha. Gara gaafii obboleettiin keenya kaasitti gaafa darbinu akaakuun sigdataa sadiidha jechuudha. Akaakuun sigdatii kuni sadiidha akkuma isheen jette. Inni jalqaba adininoo jedhama. Adininoo jedhama jechuudha. Sigdata keessaa inni jalqaba. Jechi kun adinnoon kun giiziidha jechuudha. Hiikaa isaa gaafa laallu garuu mataa gadi qabachuu jechuudha. Mataa gadi qabachuu. Adininoo jechuun mataa keenya gadi qabachuu jechuudha. Mataa keenya yoomidha kan gadi qabannu yookiis immoo mataa keenya qofa gajjennee kan sagannu jechuudha. Sigdanni kun. Fakkeenyaaf gaafa kadhannaa taasisnu abbaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, hafuura qulqulluufis galanni haa ta'u jennee mataa keenya qofaan osoo hin kufin mataa keenya qofa gadi qabnee maal goona hin saganna jechuudha. Akkuma kana adinoo jechi jedhu kuni sigdata mataa keenya gadi qabuudhaan sagannu qomaa olitti kan sagadamu jechuudha. Qomaa olitti kanaa olitti sigdata sagadamu jechuudha sigdadiin kun. Fakkeenyaaf yoom faa sagadama sigdanni kun gaafa jennee ilaallu Sooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abiyyi soomisa jedhamu kana keessa jechuudha. Ji'oota keessa guyyaa 5 kan sagadamudha jechuudha sigdatiin kun. Fakkeenya yoomsaa sagadama gaafa Qadaamee fi Sanbata, gaafa guyyaa 12 Mikaa'ela, gaafa 21 guyyaadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam, guyyaa 29 guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha sigdanni kun kan sagadamu. Sigdata maali jedhama? Sigdata qomaa walitti sagadamu gadi of qabummaa yookiin immoo gadi jedhu jedhama jechuudha sigdatiin kun jechuudha. Maalidhaafi guyyoota kana guyyoonni kun maalidhaafi sigdata akkanaa sagadama yoo jenne guyyaawwan gizitii waan ta'amaniif jechuudha. Guyyaa gizitii akkamitti ta'an isa jedhu immoo guyyoonni kun gaafa guyyaa 12, gaafa 21, gaafa 29
Qidaamee fi sanbanni kun guyyoota gizitii maaliidhaaf jedhamanii sigdata adininoo qofa maaliidhaaf saganna isa jedhu guyyoota gizitii maaf ta'an akkamitti ta'an kan jedhu immoo chaayinaan dhangaa lubbuu irratti deebisaa guutuu isiniif laanna jechuudha. Yeroo itti aanu achirraa hordofaa isiniin jenna chaayinaan dhangaa lubbuu jechuudha achirratti deebii laanna. Kanaafiyyuu adininoo inni jedhu kun jechuudha gadi of qabu sigdata qomaa ol sagadamuudha jechuudha. Guyyoota sagadaman immoo amma kan isinitti beekanadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo astarbikikoo yookiin immoo tambarkikoo yookiin immoo astambarkikoo yookiin tambarkikoo isa jedhamu jechuudha. Jechi kunis egaa jecha giisiiti jechuudha. Sigdatiin kun immoo haala kamii sagadama yoo jenne jilbaa fi harkaan lafa tuquudhaan jilbeeffatanii sagadu jechuudha. Jilba keenyaan lafa tuqnee harka keenyaanis lafa tuqnee kan sagannu jechuudha. Sigdatiin kun jechuudha astambarkikoo jedhama jechuudha. Tambarkakuu jechuudha walumaa galatti jilbeeffachuu jechuudha bakka eenyudhaaf jilbeeffanna waaqaaf jilbeeffanna jechuudha. Uumaa keenyaaf jilbeeffannee kan sagannudha jechuudha. Inni kun tambarkikoo yookiin astambarkikoo sigdati jedhamee sadarkaa lammaffaarra kan jirudha jechuudha sigdatiin kuni. Sigdatiin kun immoo eenyufaadhaaf sagadama yoo jenne waaqayyoof sagadama. Lammaffaan immoo kennaa waaqayyo isaaniif kenneef qulqullootaaf ergamootaaf sigdanni kun sagadama jechuudha. Adda keenyaan lafa osoo hin tuqin jechuudha. Adda keenyaan osoo lafa hin tuqin jilba keenyaa fi harka keenyaan lafa tuqnee kan sagannu jechuudha. Fakkeenyaan isinii fudhadhu keessaa eenyufaas akkatti sagada yoo jettan abboolii fi haadholiin umuriin isaanii deeme isaan sababa lafa tuqanii ol jechuun isaanitti ulfaachuu danda'uuf maal godhu jilba isaaniitiin qofa lafa tuqanii harkaan lafa qabatanii kan sagadan jechuudha. Sigdata akkasii astambarkikoo yookiin immoo tambarkikoo kan jedhamu kana sigdata akkasii kan sagadamudha jechuudha. Inni biraa sadaffaarratti futsum sigdati jedhama jechuudha. Sagada guutuu jedhama jechuudha. Sagada guutuu jechuun qaama keenya guutuudhaan jechuudha. Qaama keenya guutuudhaan sagaduudhaan kunis harkaan jilbaa fi adda keenya lafa tuquudhaan kan sagannu futsum sigdati kan jedhamu jechuudha. Qaama keenya guutuudhaatiin waaqayyoodhaaf lafa tuqnee adda keenya guutuudhaan lafa tuqnee qaama keenya guutuudhaan lafa tuqnee jilba keenyaanis harka keenyaanis qaama keenya guutuudhaan addaan lafa tuqnee kan sagannu futsum sigdati kan jedhamu yookiin immoo sigdata guutuu kan jedhamu sagada guutuu kan jedhamu kun immoo eenyudhaaf sagadama sigdanni akkana waaqayyoof qofaadhaaf kan sagadamu uumaa keenya qofaaf kan sagadamu sillaasee qofaaf kan sagadamudha jechuudha sigdanni kun. Maal jedhamee sagadama? Ati uumaa keenyadha waan nu uumte fi ati jiraachisaa keenyadha jennee kan sagannudha jechuudha. Abbaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u akkuma jennu akkasuma immoo abbaaf nan sagada, ilmaaf nan sagada, hafuura qulqulluudhaafis nan sagada jennee akka sila galata durboo maaramii keessatti dubbannu yookiin immoo kadhannaa taasifannu sana waqtii kanatti tagbaariidhaan yookiin gochaan agarsiisnee yeroo itti sagannu jechuudha. Sigdata waaqummaadhaaf qofa sagadamudha jechuudha. Guutumaa guututti jechuudha dhangaa lubbuu irratti waa'ee sigdataa kana bal'inaa hin laalle jechuudha. Tsooma keenya keessatti yeroo kam sagaduu qabna? Maal jennee immoo sagaduu qabna? Afaan keenya yeroo sagannus maal jennee sagaduu qabna? Yeroo meeqa sagaduu qabna kan jennu dhangaa lubbuu irratti deebisaa isiniif laadha waan ta'eef achirratti subscribe gochuun warri haaraa taatan dhangaa lubbuu irratti hordofaa isiniin jedha. Gara gaafii itti aanutti darbina. Gaafiin itti aanu maal jedha? Suura qulqullootaa fannoo irratti hojjetame mormatti kaawwachuun ni danda'ama gaafii jedhudha. Egaa akka seera mana amantaa keenyatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal irratti fannifame? Muka irrattidha jechuudha kan inni fannifame. Kanaaf fannoon manni amantaa keenya itti fayyadamtu keessaa tokko fannoo mukarraa hojjetame itti fayyadamna. Maaliif itti fayyadamna? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos muka irratti fannifame waan ta'eef. Akkuma booftii maalirra buleeti seexanii eenyurra buleetu Addaamii fi waan dogoggorsiisee bofarra bulee jechuudha. Bofarra bulee firii mukaa sana nyaachisee Eden Gannat keessaa isaan baase. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo Addaamii fi Ewaan kan dogoggorsiise daabiloosii maalirra bulee? Bofarra bulee firii mukaa sana kan isaan nyaachise inni immoo mukicharra bulee muka inni nyaachisanirra bulee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo diina isaanii kan ta'e daabiloosii adda jireenya Addaamii fi Ewaan fi ijoollee Addaam keessaa baasuudhaaf qoricha taasisee fidee dhufe jechuudha fannoo. Akkuma inni bofa sanarra bulee isaan nyaachise itti dubbatee isaan nyaachisee firii mukaa nyaatanii Eden Gannat keessaa bahan
amma immoo firii mukaa sana yookiin immoo mukicharra bulee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa qulqulluu irratti dhangalaasee foon isaa qulqulluu sana irratti kutee fannoo sana eebbisee muka kan ture fannoo akka jedhamu taasisee maqaa isaa jijjiiree eebbisee diina keenya daabiloosin ittiin hidhee jireenya kan nyaannee jireenya dhabne jireenya akka ittiin argannu kan nu taasise mukicharra bulee waan ta'eef jechuudha. Akkuma Museen galaana Eertiraa addaan kutuudhaaf muka isaarra yookiis immoo ulee sanarra bulee galaana Eertiraa Waaqayyo addaan kute ammas immoo fannoorra bulee kaayyoo diinaa haxxummaa seexanaa Waaqayyoon addaan kutee jireenya adda citee ture sana itti fufsiisee Addaamii fi waan gara gannataatti akka isaan deebi'an kan taasise waan ta'eef iyyuu jechuudha. Fannoo mukarraa hojjetameen fayyadamna jechuudha. Lammaffaan immoo warqiirraa kan hojjetame maaliidhaaf warqiirraatii kan hojjetame fayyadamna yoo jenne sabaa sagal warri jedhaman biyya ba'a fagoorraatii dhufanii kennaa harka fuudhii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif Beetaleemitti gaafa dhiyeessan kan isaan qabatanii dhufan inni jalqaba warqiidha jechuudha. Warqii jechuun immoo warqiin qulqulluu akkuma ta'e Waaqayyos amala isaatiin jireenya isaatiin waaqummaa isaatiin qulqulluudha ati qulqulluudha jedhanii ragaa waan isaaf ba'anii fi kanaaf Waaqayyoon qulqulluu ta'uusaa akkuma warqiin cuuffamtee ibiddaatiin qoramtee qulqullooftee warqii qulqulluu taatee baatu Waaqayyos immoo waaqummaa isaatiin qulqulluudha amala isaatiinis qulqulluudha jireenya isaatiinis qulqulluudha waan ta'eef iyyuu fannoo sana warqiirraa hojjetamee hidhachuu hin dandeenye jechuudha. Seera macaafa qulqulluu keessatti seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti ani Waaqayyoon abbaan keessan qulqulluu akkuma ta'e isinis jireenya keessaniin adeemsa keessan hundumaatiin maal ta'a jedheera qulqulloota ta'a waan jedheef amalli Waaqayyos qulqulluu waan ta'eef fannoo sanaan qulqullaa'uudhaaf nutis maal goona fannoo warqii sana hin fayyadamna jechuudha. Inni lammaffaan immoo fannoo birriirraatii hojjetame jechuudha. Birriirraatii kan hojjetame hin fayyadamna jechuudha. Birrii fakkeenyaaf namoonni baay'een morma isaaniitiin kaawwatu fannoo kan qabus jira jechuudha. Fannoo birriirraa hojjetame siin kaawwanna. Maaliif birriin maalinni addunyaa kana kan bitudha. Addunyaan kun birriin hin jiru yoo ta'e addunyaan kun jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Akkuma kana nutis immoo Waaqayyoon keenya jireenya keenya keessa seenee jireenya keenya hin qajeelchu yoo ta'e jiraachuu hin dandeenyu waan ta'eef wantoota akka kanarraati fannoon hojjetaman hin fayyadamna. Garuu fannoon siiliiwwan qulqullootaa bifa fannootiin tolfamanii morma irratti akka kaawwannuuf kaawaman kun immoo egaa isaan kun maalirraati kan ka'e yoo jenne jaalala namoonni fannoodhaaf qaban irraa kan ka'e morma isaaniitti akka kaawwatanii fannoon bifa fannootiinis tolfamee akkasumatti siiliin qulqullootaa giingoodhaanis kaawwamee akka hidhatamuu danda'utti uramee tolfamee morma namaarratti akka kaawwatamuuf kan kaawwamee jira jechuudha. Inni kun egaa inni guddaan egaa nuti kaawwachuu kan qabnu Yesuus Kiristoosis kan eeyyame maa inni namni na duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate waa'ee ofii isaa dhiisee isaanaaf jedhee baatu fannoo isaa ofirra kaawwatee fannoo isaa baatee na duukaa bu'u jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 16:24tti kan dubbate fannoodha jechuudha. Isa qabannee isa duukaa bu'uu kan barbaanne hunduma tuffannee dhiisnee fannoo isaa qabannee duukaa bu'uun nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu namni kamuu morma isaa irratti hidhachuu kan qabu fannoodha jechuudha. Siiliin garuu jaalalaaf siiliidhaaf qabnuu fi kabaja siiliidhaaf qabnuuf jecha hidhachuu hin dandeenya. Garuu inni sirriin fannoodha jechuudha morma keenyatti hidhachuu kan qabnu. Kanaafiyyuu jaalala siiliidhaaf qabnu jaalala qulqullootaaf qabnuuf jecha garuu hidhachuu hin dandeenya. Garuu immoo inni guddaan fannoon morma keenya irra jiraachuun dirqama ta'a jechuudha. Fannoodha Kiristoos kan ittiin jireenya nuuf laate waan ta'eef. Kanaafi manni amantaa keenyas manni amantaa erga ijaarameen booddee gululaatii irratti maaltu kaawwama fannootu kaawwama jechuudha. Ibsituu alaabaa keenya eenyummaan keenya kan ittiin jijjiiramedha jechuudha. Addaamii fi waan nyaatanii Eden gannat keessaatii kan ba'an kan ittiin kaayyoon diinaa cabee kiyyoon diinaa ciccitee boolli diinni nuuf qote cufamee ittiin kiyyoo diinaa cabsinee jireenya bara baraa arganne fannoo isaati waan ta'eef alaabaa keenyadha jechuun fannoon. Fannoon humni keenya fannoo isaati kan nu jabeessu fannoo isaati fannoon isaa furaa keenyadha fannoon isaa fayyisaa lubbuu keenyati warri Yihuudootaa isa ganu nutti garuu itti amannaa warri itti amannus fannichaan ni fayyina irras jenne akkuma galataa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam Guddaasee Maariyaamii keessatti dubbannu fannoon humna keenya daabiloosin ittiin injifachuu dandeenyu meeshaa waraanaa keenya mallattoo bilisummaa keenya waan ta'eef fannoo hidhachuutu nurra jiraata qulqulloota garuu hin jaalanna hin kabanya jaalala qulqullootaadhaaf kan hidhatamu kabaja qulqullootaaf kan hidhatamu malee fannoon egaa bakka fannoo bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Wantichi siiliin garuu kabaja isaaniidhaaf ulfina isaaniif jaalala isaaniif qabnu hidhachuu dandeenya fannoon bakka guddaadha jireenya keenya keessatti jechuudha. Isa kana beekuun barbaachisa.
Gaafin itti aanu waldaa jechuun maal inni yookiin immoo maal jechuudha gaafii jedhudha jechuudha. Waldaa jechuun walitti qabama namootaati jechuudha. Tokkos taatanii lamas taatanii yoo isin walitti qabamtan ani immoo gidduu keessanitti argama jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dubbate waldaa jechuun egaa walitti qabama namootaati. Amaariffaan mahabara jedhama jechuudha. Mahabara walitti qabama namootaa, gurmuu namootaa, walitti dhufeenya namootaa, namoonni lamaa fi isaa ol ta'anii gaafa walitti qabaman waldaa jedhamu jechuudha. Jecha kana fudhachuudhaan egaa as keessatti bara kakumoofas waldaa Israa'el jedhamee kaawwameetu jira jechuudha. Gurmuu Israa'el yookiin maabara Israa'el warri jedhaman jiru jechuudha. Kanaaf waldaa jechuun walitti qabama namootaati. Nuti waldaa keessatti gaafa kadhattan yookiin maabara keessatti gaafa kadhattan gaafa jedhu innaa walitti qabamatani iddoo walitti qabamatanitti jechuudha. Nuti waldaa isa jedhu kana maalitti fayyadamna nuti walitti qabama namootaatti fayyadamna. Garuu namoonni immoo akka mahabara yoo akka dirjiitiitti kan laalan jiru. Fakkeenyaaf waldaa Pirotestaantii jira, waldaan Kaatolikii jira, waldoolee garaa garaatu jiru jechuudha. Isaan kun akka maalitti ilaalu waldaa isa jedhamu walitti qabamana sana akka maalitti ilaalu akka bataskaanatti ilaalu jechuudha. Nuti garuu beeta kiristaanatti kan walitti qabamnu. Walitti qabamni keenya immoo mahabara jedhama. Mahabara fakkeenyaaf xoofoo hin dhugna. Xoofoo yookiin cuubaan dhugnus walitti qabamuun keenya san keessatti maal jedhamna? Mahabara jedhamna jechuudha. Mahabara yookiin immoo waldaa jedhamna jechuudha. Walitti qabamni namoota waldaa jedhama jechuudha. Isa kanadha. Gaafii xumuraatti yoo darbinu yeroo qiddaasee maaliif harka lubaa dhunganna? Abbooliin keenya gaafii jedhudha. Abbooliin keenya sirna qulqulleessaa erga raawwatameetiin booddee buraakeedhaaf jechuudha harka isaaniitiin nu eebbisu jechuudha. Inni kun maaliif harka lubootaa dhunganna yoo jenne abbootiin egaa gara mana qulqullummaatti erga seenaniin booddee aaduu aab qidduus aaduu waldi qidduus aaduu wayituu manfas qidduus no jedhanii yookiin immoo abbaa tokkichi qulqulluudha ilmi tokkichi qulqulluudha afurri qulqulluunis qulqulluudha jedhanii waaqa isaanii uumaa isaanii waaqayyoon galateeffatanii sirna qulqulleessaa sanaan waaqayyoon dhufee ni eebbisa jechuudha. Mana qulqullummaa sana saba mana qulqullummaa sanas ni eebbisa jechuudha. Kadhannaa gamtaa sana keessatti kadhannaa walii sana keessatti egaa gara waaqayyootti hundumtuu iyyee waaqa isaa uumaa isaa galateeffataa kadhataa waaqayyoon egaa waaqayyoon galateeffachuudhaaf ibistii sun isin dhiyaata jechuudha. Ibistii waa hin isin dhiyaata fooniif dhiigni waaqayyoo hin dhiyaata. Inni kun immoo erga dhiyaateen booddee bultoo waaqayyoo yookiin taabota waaqayyoo fuulduratti dhiyaatetu eebbifama jechuudha. Eebba sanaatiin abbooliin egaa waan sana eebbisanii harki isaanii eebbifameera jechuudha yeroo sanatti. Kanaan booddee saanduqa waaqayyoo yookiin immoo taabonni waaqayyoo alkidaanii waaqayyoo bira deemanii abbooliin kun jechuudha kadhannaan erga xumurameen booddee harka isaaniitiin egaa aangoo kana isaaniif qofadha kan kenname. Taabota waaqayyoo tuquun isaaniif qofa lubootaaf qofa kan kenname waan ta'eef taabota waaqayyoo sana daasisanii ibistii waa'ee dhiyaate sana namoota yookiin immoo miimanaanii uummata fudhachiisanii erga kadhannaa xumuraa taasisanii buraakee taasisaniin booddee akkaataa manni qulqullummaa keenya ajajuun abbooliin sun eebba sanaan eebbifame waan eebbifame sana hunda taabota waaqayyoo sana daasisanii dhufanii nu yaasallamu jechuudha. Karaa isaaniitiin maal goona hin eebbifamne jechuudha. Eebba taabota waaqayyoo irraa eebba barakata waaqayyoo irraa suga waaqayyoo irraa itti argannudha malee harka lubootaa dhungachuun keenya waa biraaf miti waan ta'eef iyyuu egaa kennaa guddaa waaqayyoo irraati arganna jechuudha. Isaanis taabota waaqayyoo daasisanii dhufanii waaqayyoon si haayiku cubbuu keessan irraa waaqayyo si haayiku jedhanii gama tokkoon nu eebbisaa gama tokkoon cubbuu keenya irraati akka nu hiikaniif jechuudha. Aangoon kun kan isaaniif kenname. Aangoon lubootaa inni guddaan iyyuu cubbuu irraa namoota hiikuu eebbisuu qulqulleessuu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu barakata guddaa kan itti argamudha. Sababa adda biraa of keessaa hin qabu. Qophiin keenya guyyaa irraa isa kana fakkaata. Egaati chaanaaliin kun kan keessan kan hunda keessanitti subscribe gochuudhaan egaa waa jajjabeessinu chaanaaliin kun haa guddatu wangeelli haa bal'atu. Lammaffaa irratti immoo chaanaaliin dhangaa lubbuus jira waan ta'eef achirrattis gaafii namoonni gaafataniif deebisaa laachaa jirra. Gaafii isiniin galle gama barbaaddaniin gaafachuu dandeessu. Waaqayyoon hunduma keessan faana haa ta'u hunduma keenya faana haa ta'u. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura hanga dhumaatti waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Waaqayyo isin haa eebbisu. Wasbaat ለእግዚአብሔር.